أستاذ أول لما قد دارا كتوتا كتوتي ستين فكات لما قد دارا معلمة نما أكم مجرى هاسفتو كنا من سيجله أستاذ وانا كنا نما نرى رجعوا سيجله أمتا كنا وجي وهي ربّشور أستاذ أول يوبليسا كبات أستاذ أول بليسا جاء شو سالبتها شو سامي سا بيكم سماه نندرج على سنيجله حقيقة بتأم دبرني والله بالله دلوت السوشيال ميديا ربنا ولا بومس أستاذ أول nama tokko sirreessu miti bar biyya takka guutuu sirreessu nama danda'u waan akka misin qoccanii kanaa miti ustaadha wal nama guddaadha namnummaan arga akkuma argatti irraa haasa'u miti lammaffaa immoo akkanumaan fageenya taatanii fakkeessa ooftanii nama walitti diruudhaaf ajandaan uumina ustaadha wal qaamaan illee nattaana sinii galee waan hundaan namni anarra ittaanu hin jiru fakkeessa akka hin oofina fakkeessa hin jaalladhu haqiiqata lamma fakkeessaan oofina أستاذ ولا كم يوم بربادنا مكان أستاذ ولا كلام عن أي متشين بكنتانت مكان أبان إنه كم كلام بربادون غيرو ترانتان إنميو وام فكتا أو فغاري متي وانا كسي غاري متي لما فهموا أن رجالنا أنت أكوري قالت موت نم تكو مكان ده إني أستاذ ولا ما قدنا معلماتي وأن ركنوا جروجراتك هيسان ربنا أسرت لايف يرد مكا أستاذ أولين لهن نما قدانا نما حتى والله نما تسيمتشو مت ربي يسمت نما قدانا نما عالم قدانا نما أكنم نشرتي بيكو سنيمتي نما كيسي قداتي كيسي قد فقورا بيكا موسيقى لي إن بيك تاري أكا چراد أيرو لايف يرجرد أتى جولي نچت تربا چودن ديسي يتلايو نگراتو چال سيقى لي سلي مو نما سي او اسو مينو نما سي او اسو جرا سيقى لي نما سي او اسو نينو إنا تلي نسينجري ويف تولتي nama soo isu kasi ijoollee keenya khayrii dalagadha waan qabdan jechuun galabaa fi gaazii meentayna rabbi keessan sodaadha warri keessan dhattanii meetti sanaan jajjabaadhu goobas itti jirtattanii yoo isin akka carraa ustaaz arrabsaa jiraatte jajjabeessanii jiraattan wallaahi wabillaahi watallah irraa qoodamtani macaasiyaa kan macaasiyaa guddaadha nama caalima tokko isinii galee macaasiyaa guddaadha akka carraa warri keessan dhattanii akka hin jiraachuu mala ani akkanuma xaafuun fi nafsi yaada waan ta'eef sammuu kee keessatti yaada namoonni dhattanii keessan jajjabeessitan waan akkasirratti waan wallaahi wabillaahi watallaahi takka keessan illee barreesseef hin beekun talakan takka walaa kana akkasi wanni qaxxita laayivii yeroo ol ba'e akkas jedhuuniif bar bakka just waa wahii guyyaa gara guyyaatti namni kun sii galee irraa fagaataa wadaman fagaataa deema waan irra intinirra garuu itti dhihaanne waan jiru sirreessa baradhu jedhaani jirra baradhu bakka gaafa baratte bar ujijjiirti waa jijjiirti jirana waan haaraa fiddi bar waan haaraa uumti bar sini galee gaafa warra amma hin jira jedhee mataa ol qabatu kun hin jirre bakka san buute jireenya dhalootaatiif wabii ta'uu dandeessi bar kana bakka akkasitti yaada yoo ofiisiitti illee bu'aan obuusuu baatte dhala bu'aa buusuu uumuu dandeessi gaafa baratte baradhu jedhaani jirra nama rabsii jedheen takkaan gorsee hin beeku rabbillee nan dhiisu seenaallee ani sammuun kiyyallee nan hayyamu na koomenti fokkataa koomenti albaan barreessina ijoollee gaarii miti namaan immoo akkas ta'e miira keessa naman seensina namni waan gaarii miti dhiisa waan rabbi ittiin isin komatu barreeffamni isin lafarra barreessitanis jechi isin dhattanii qaamaan namichaan jettanis waan guddaadha rabbi biratti gatii qaba akkasii ana ajandaa miidiyaa kanneen hin barbaadu viidiyoo haksisee jira viidiyoo fokkataa ishee waraabdu haksisee jira beekeeti miti ana ganuma akkuma gorsuma lalaafaa kana kenneefi jennaan kaatee viidiyoo ija keessa nafutti haxxeerti warra gaafa sana agartan isinii galee tarii namni negatiif saayidii qabaachuu danda'a isinii galee ijoollummaatti jira tuttuquu danda'a wiirno rabbi beekasan hanqina beekum bakin ta'u gaarii miti ajaa'ee jedhanii qaantini miti shame jedhanii qaama ofii muranii gatanii yoo ta'eyyuu bakka yagiddi waan an beeku qabdi maal jechuun waan ati beekte beeku qabdi yagiddi waan barattisa yoo barbaaddaa dubbattu yoo barbaadda paarsinaal irraa haasa'u yoo barbaadda waan nan godhin daawaa dhumu dhiisee godhan daawaa dhiisi rakkoo miti nama ijoolleen arrabsin nam tokko hin tuqin kanuma bakka kanuma feene nutillee suudii wanti nama kana hundaa lolchiise bar suudii kanuma nawama na gorsa yo badii qabaadhe nawamati na gorsa ani nama sini olii miti lakkatoo maa gartaa ko ustaaza wal nama guddaa dama jetti
ijoollee kana faana haasoftii ijoollee koomentii kana ilaaltee waan argite hin dalagin ustaada wal nama guddaadha nama caalima nama laal nama hubatuu danda'u sirritti nama hubachiisuu illee danda'u sii galee jira amma yeroo takka kanumatu wal nan olchiisee bar باك لا ديش استاذ ما كاس علينا امانه عليك يا حبيبتي امانه عليك والله استاذ ولا مقداد انا ما عالم مقداد انا والله انا مبچي سودن انا ما رهبت حتى نو سوكي سنت اما استاذك يا ما كسكس نانجت نو سوتني ديبس جراچو دندا سيجلي والله وان فكتا كم من يكون هاسو ستناسو حلفت برب الكعبه لما كسيتي متي استاذ بركنا كانوا سوتن بقى even وان جريج كان كيف فولدرا جيرو ست مالين لما كسيتي متي اجولك نمو ديسي شكوتي أول باب ترى كاتك كتيجا فتوارام فونه كمان ما متانا مجيك تواجه وليسين أستاذ وين كلتين لبي سطور لايف رتنا سوين لما قلت هذا أستاذ ولا رتنا سوين حتى يوان واسين جري وان سميد بكا كيسان أكيد لبيسي ما كان جدا ما كسنا قوت مكة كان عم في طول أنا ما كترى يوان عربسن سيجله نعربسني لكن ما نعربستن ما كزيت بيخنا فكنا جري خنا فكنا جري كانوا بكا يو كان أمانو يو كان أمان سيسو سنيجله يو قداته يو نبلس يو سيبلس يجو يو أمبل سمو يا سني بلس يفهم يجو كانوا ما تمتلبين أكمل من نوفو كنا متي قوتن كومنتي كنا ديسا دعاتنا كيس نيجله كاس لافيسي كنا بودا ناسويني إندو بيساني إن شاء الله تعالى إنتم مرما فيديو إساني وقت الرا وراب دجرات والله وبالله وتالله فيديو إسي اللي جل سين الله لان أصو متاك يقلب بتة الرب ستيرات سين قال ربي سمالي ربي برانجر تكاكد تك جل سين الله لان أكل حقيقة نجرو سكن وقت الرا فيديو أستاذ تك وان همين اللي نيجاتيف تكاكاسو وراب دجرات تس فيديوز كاس أم وان هون دانت تمر إن شاء الله تعالى بإذن الله يا رب فيد كاز كانوا ما سيقاله غاري متي بايزوي سيقاله ولا لان سرب سورة حيون سادم سوى يا بيت أجرين يمكن لا فرّا دابا ما قلتهم ولا أنا قاعد سرب سوى معنا أوكي أكاسي سودي أنا كانوا ما في الإبلي سودي maybe waan negative yoona irratti agarte yookaan nawaami na gorsi yookaan keessaan na dubbisi yookaan ani saatii maybe keessumattuu saatii halkan live ta'a waan ta'eefu ayyu waan negative akkas akkasii sirratti arge kana sirreessiin an jedhi eegas yoo an sanarra darbe irmijjaallee akka namni narratti fudhatu gochuu ni dandeessa anallee qeequu hin dandeessa feetullee na abaari feetullee waan feete godhe ani kanuma kan hin fedhe Ustaz Ahmad Muddisi Ustaz Ahmad kanuma sa profaayilii jijjiiratan Allahu akbar yaa rabbi narrallaalinka Guddisi Ustaz Ahmad akkas badabbo isaan na guddisi wallahi dhiifama guddaa annama biraase استغفر الله العظيم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذي كم جرتني كم سنكم ما جرتوا والله باين كان فتح بايزاني سنجر ومت وبراتو السنة سي ورقوت ما كومنتي بس ما والله أستاذ عفوا لا أنا ما ندور جران اللي ينجرو كم سنك جرتوا نموتنا دراف كنا يو Ustaz Sudi to mulera the nama bura flat da bare ani xumuree jira ustaada carraa nama keessanuma namni isin dura dubbatullee hin jiru warri jiran immoo dubbatanii jirani yaw waan irra jiru caafii dhageessanii way jala turtanii laata yaa ustaada nu jijjiirtanii jirtanii yani nambe yoo jala turtanii immoo rabbi nurra laalin isinillee nurra laalina ajandicha nan beekaa jalqabaa kaasee deeggaddalee jala taa'ee dhaggeeffataa ture isheetiin dhaggeeffataa waan ture wanta dubbatamaa jiru guutuu isaa nan beeka jalqaba nama folchaa hundi keessan warri na dura dhuftanii dubbatini maqaa feemesummaa kanaaf maqaa ustaazummaa kanaaf jettanii nu dubbachiistu natti fakkaata ustaazummaanis maqaadhaaf feemesummaa immoo sinti nu shuume qubuma keessanii laa kulli haalin kan feemesummaa sanan fudhanna kan ustaazummaa sana rabbi nuuf haa kennu inshaallah isa kana kanuma jenneeti ani ayyuuti nama miira keessaa baateetti akka dheengaddaa miti waan ta'eef waan hin fedhetti dubbachuu nan danda'a jedheeni abdii qaba yoo rabbi jedhe
waan hin fedhetti dubbachuu nan danda'e abdii qaba akka dheengaddaa miilichi qabbanaa'eera utuun bira jiraadhe hattaa hangumanii uleetiin dha'u tokko yoo ga'e iyyuu nan hangafasi waan abbaallee hin ta'u ta'e obboleessa hangafa waggaa 5 waggaa 8 waggaa 9 yoo xiqqaate kanaa ol hangafuu hin danda'a kanaa ol hin ta'in walii gala wanti jedhu namni tokko si arrabsuu jedhee yoo eeyyama nama gaafate na arrabsi jedhu jedhan waasi jedhu naaf eeyyamtaayyuu ni dubbadha nan dubbadha saree callisee hin jiru waasi jedhu na eeyyamtaan jedhe iyyin dubbadha afwan rakkoon qabu ish galatoomi ani dhiyoo kanallee dhufee si duukaa dubbataan ture itti nama jabduudha beekumsa dabaladhu beekumsa si barbaachisaa akka malee beekumsa si barbaachisaa akka kanaan deemi akka kanaan deemen illee si waliin haasaan ture kan wayii yaadatta ergasii immoo waan nama ajandaa ta'e asirra deemu kanaa dhaggeeffataan ture si jala taa'ee jechuudha Ustaaz Awwal fakkeenya Ustaaz Awwal irraa ka'u si arrabsuu mitiitii sireebuuf mirga qaba tokkoffaa hangafa tokko lammata nama daawaati fakkeenya tokko siif haa kaasu fakkeenya sana boodan kaasa tokko jedhe luluwaa hangafa keedha waan barbaadde isheen sitti ish jettee fudhattee deebitee garuu wanti kun immoo akkasitti sedha jedhamuu hin danda'a. Namni hundi kuni gaafa si lolu gara ammeenyaatti hin fudhatin. Keerimatti fudhadhu. Sooshaal miidiyaa kanarraa mee rabbii kee jedhi. Kuni siif jedhanii dhiyyuudha kan isaan si lolan. Waan biraadha hin jedhin. Namni amma koo arrabsamu jira amma sooshaal miidiyaa kanarra. Namni amma koo arrabsame jira hin jiru bas. Hatta fakkeenyaaf sadeen gaddaa viidiyoo kee gadi baasnaa jedhaa turan. Naadha garuu baasu minim naa waliigala maal jechuu barbaadeeni wanti sitti himu ati ganaadha ijoolleedha waan akkasitti murteessu waan barbaaddetu taatette walaakini tolu jetteeti kan itti godhaa jirtus abaduuf miti siif galee waan biraa mitiiti ituu arraba daangaa hin qabne wa'ii si arrabsaniiti lamaan isaaniif asirratti deebiilaachuuf hin qabdu sababni namoota muslimni wal arrabsuutti gammadan kumaaf kitilati jira sooshaal miidiyaa kanarra si arrabsan okay jedhi fudhadhu abbaan kee si arrabsuu miniiti tunni luqqisee siree deebiin laattaa fi ustaaza waliin akka abbaatti ilaaluu qabdi waan barbaade si ajaa'iba ani fakkeenya siifaa kaasu naan jechuudha kottuutii daawaa godhii kottuutii laayivii baniitii laayivii mana kennuu baniitii ofii keessa daawaa godhii daawaa muqaaranaa kanarraan dhaabbatiin na jedhu daawaa wal mormii amantaa gama lamaanii hin godhu jedhee hunda isaaniitti meen dhaabeen sababiin an dhaabeef dheengadda dhiyoo kana gaafa namichi mana kee seenee pheenxeen tokko Yesuusi sagaleedha sagalee rabbiidha sagalee rabbii maalidha jedhee si gaafate sana ati argaan turre gaafa sanan kadhadhee seene yoo sheekonni kun asirraatti deemanii daawaan godha waa'ee muqaaranaa sanaan alatti hin seenu jedhe sababni wanti kun aqiidaan illee keessa jira beektaa waan dhimma aqiidaatiin wal qabatu keessa jira aqiidaan moo yeroo tokkittiitti jecha xiqqoo tokkoon islaamummaa keessaa nama baasa dhimma aqiidaa jarri waanuma argan kana gaafatu waama namni gaafachuuf saalfatu faa nama gaafatu waanuma dubbachuuf hin malle faa dubbatu jarri yeroo kanammoo of eeggannoo barbaachisa ilmi islaamaa qofa miti ilmi beekumsa amantii jaraa qofa miti ilmi islaamaan barbaada beekumsa kan macaafa sanaan barbaada loojikii hin barbaada obsa hin barbaada muuxannoo hin barbaada akkasuma sodaa rabbiillee hin barbaada
rabbi sodaa isaa nuuf haa kennu. Waa hedduudha daawaan muqaaranaa kun kan inni barbaadu jechuudha. Hattaa gaaffii isaan gaaffii kana dura gaafatamee hin beekne fa'aa kan isaan gaafatan jira bara. Isa kanaafiyyuu inni darbeera. Isa boor saboorii laasa gara fuulduraa. Ati nama si jajus saboorii laasa gara fuulduraa. Ati nama si jajus nama sirrii jirta seedhus nama sirrii hin jirtu seedhus normaal miidiyeemii matti ilaala akka keetti. Garuu namni tokko gaafa si lolu garii isaa akka abbaa keetti ilaali. Garii isaa akka boleetti hangafaatti ilaali. Malee asirra dhuftee deebii namaan kennin. Asirra dhuftee namaan arrabsi. Arrabaaf deebiin kennin bakka namni waan fedhe jedhee si arrabsu. An mee naan fakkeenya fudhadhume. Eeshi fakkeenyaaf arraba namni jedhamu jedhameen arrabsame hammani dheengadde. Viidiyoo akkasiin maxxansee hin beekani. Sababiin an viidiyoo sana maxxanseef aalimni tuqame sanatti nama raree jennaan namni kun tokkoffaa nama biratti akka inni gatii dhabuuf lammata akka namni kun seeratti dhiyaatuuf jechuufi waan sana maxxanse malee ofii koo sana arrabsameef jedhee hin maxxansine viidiyoo sana. Wallaahi waa tokko natti hin fakkaanne wanti sun. Dhan akka dhuunfaa kootti maaliif namni haadhaan na arrabsu rabbi duukaa wal ga'a. Haadha koo duukaa dharree. Namni na arrabsu moo ani dhiisuuf hin danda'a. Rakkoo miti. Siin walii gala wanti si jedhu miidiyaan kun obsa guddaa barbaada. Obsa guddaa barbaada. Hatta sitti meeran miidiyaa kanarra yeroo dheeraan turin siin hin jenne kana dura yaadattu laayivii irra seentee yeroo dheeraan taa'iinii sheekee sitti meen ture. Yaadatta miti ayuu. Eeyyin yaadadha ustaaz. Eeywa kanaaf ani wanti si gorsu ati boor arraba sati waan itti guutuu isaa dhaggeeffataan ture eeggadda. Ani isa kamii yaaddaa beektaa isa tette mini. Isa viidiyoon kun waraabamee jennaan boor adda viidiyoo kana agartuun maa hojiin kana jedhee jettu. Yookaan immoo isicha ilmoon kee boorsa kana agartuutti natti hin tolu. Wanti kun miidiyaadha. Asirraa bu'ee yuutuubii irra dhaqa. Asirraa fuudhamee dhaqee googilii irra dhaqa bakka garaagaraa dhaqa. Kanaaf bakka kanarraa dhaabbadhu. Akka kotti daawaa muqaaranaa kana ani jalluma sarareen sitti maa dhiisi hin godhin. Wallaahi sadhugaan seedha. Dhiifama naa godha natti hin dallaniin yoo natti dallantes dallani hangafa keedha waan barbaade jalqaba sitti meera waasi jedhoon naan jedhii jetteen erga jedhineette dhiisiyyuuti daawaa muqaaranaa irra dhaabbadhu. Macaafa jaraa yeroo lama yeroo sadi irra deebi dubbisi dhaggeeffadhu. Siif galee dhaggeeffadhu. Kan saaniitiin bilchaadhu loojikii fawaa tokko wantoonni waan dhimma akkasirraa dubbisan kitaabota garaagaraa jira. Isa kana sirriitti gadi bisheessi deebiiti. As kottu. Amma fakkeenyaaf ustaaza walfaa sooshaal miidiyaa kanarra hin jiran ta'e Ustaaz Farahaan hin jiru ta'e Ustaaz Arabii hin jiru ta'eeti. Akkasuma Suudiin faa kun namoonni akka Ustaaz Xaalibuu faan jiran ta'eeti. Wallaahi meeshaa man qabu sana waladhee sassaabadheen dhufa gaamman sila. Akkuma kana dura. Amma immoo sababa isaan jiraniif hin godhodheen taa'e. Maaliif namoota kanarratti beekumsa na caalaa qaban. Ani irrinoota garaagaraa tuun qabuun bakka kanatti dabalamee mi'ee isaan immoo beekumsa naa olii qabu mi'ee bakka kanaaf isaanti mala ani bakka kanaaf hin malu jedheen wallaahi bakka kana keessaatii ofuma koo of qabennaa kadhatanii dadhaban. Ustaaz Farhaaniin jedhi Ustaaz Arabiin jedhi nuti warri jalqaba waan kanatti seenee ayyuu sitti nimarra dhaggeeffadhu $1,000,000 viidiyoo waraaba malee hin dubbatamu tokko jedhe. Ali Muhammad 2 ilma Shamsuu kan jedhamu tokko jira. Maal jedhe beektu jecha ajaa'ibaa. Ani shubbiseen amane tuun taane dubbiseen amane jedheen. Islaamummaan shubbisaan amanu miti dubbisaniiti kan itti amananii jedhe. Mucaan sun mucaa akka malee jabaa mucaa Toofiqii jedhan tokko Saawudi Arabiyaa keessa jira. Nama shammuu nama ja'a qofa turre nuti. Namoonni sun nam tokko sooshaal miidiyaa kanarra hin jiran. Anatti darbee dhufa. Sababiin nuti waan kanarraa dhaabbanneef namoota beekumsa nu caalan hedduutu dhufe.
Sababa kana waan kanarraa dhaabbanne. Gaafa isaan dhibanii waluma guurreetti dachaanee deebii ajaa'ibaa kenninaaf. Irratti hojjenna akka ajaa'ibaatti. Ituu isaan jiranii immoo jechuudha. Bakka isaan hin jirretti malee ituu isaan jiranii waan kanarraati of qabu wayya jedheen an akka dhuunfaa kotti irraa dhaabbadhe. Namoota warra kaanillee aliitiin illee yeroo isaan gaafatan aliinis deebii kana kenna. Toofiqfaallee yeroo isaan gaafatan deebii kana kenna. Gaafa isaan dhiban immoo dhufnee daawaa goona. Maaliif bakka rasuulli jiranitti Abubakar fa'a akkami, Usmaan fa'a akkami, Aliyiin fa'a akkami, akka kanaa ulfina waliif kennuun bareedaadha. Nuti jararraatii barachuu qabna, jararraatii wanni jechuu qabna. Kun yaada koodha, yaada dhuunfaa koodha. Yoon dogongore dhiifama dhimma kanaa asumatti gabaabsiisi jedhe. Yoon dogongore nafsiyyaa koo fi shayxaanarraadha. Yoon waan khayrii dubbadhe immoo rabbumatu naa fedhe. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. أيوة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. ربي سنرها جلتو. أنا قارو كان رتي قافي تقوق أفا سنرها قبل أقا قالتو ما أستاذ أحمد إسنين كبجا إسنين جالت اللي قالتو ما ومغارينا غورسي تاني غورسا كيسان اللين فردا قارو قافي تقوق أفا سنقافة تشوفي دا لا دكو هاييني أشي waliin barnoota miidiyaa kanarratti baratamu keessatti fakkeenyaa fi macaafa qulqulluu fi qura'aana jidduutti jechuudha. Waliin dubbii namni tokko waliin dubbatu keessatti dubbiin dubbatamu kuni mu'atanii anatu si mu'ate anatu si saalfachiise jedhamuudhaaf gara miidiyaa kanatti dhufamee dubbatamaa jira moo yoo badiin yookaan ammoo dogoggorri wa'ii jiraate lakki kun akkasii miti akkasi jedhamee waliin dubbatamuudhaaf yaani hamma fakkeenyaa fi lola yeroo jedhamu namni tokko lola kana moo uudhuman qaba yaani dhugaa saa ta'u kijiba saa ta'u moo uudhuman qaba saalfachiisuun qaba kalas bakka gara fedheenuu mu'atamuu hin qabu jedhameetu moo dhugaa hagam beekurraa hin barsiisa hagan hin beekne immoo hin baradha jedhameeti sila barnoonni miidiyaa kanarratti namoonni waliin dubbataa jiran. Tobi kan muqaaranaa kanadha yoo ta'e kan muqaaranaa kun akkuma sila seede ayyuu waa meeqa barbaada bakka qabxiin itti gatamu miti bakka qabxiin itti funaanamudha beektaa dogongora tokko isa geeffama yaa Ustaaz Ahmad waan hin seedaa jiru na hubadhu jalqaba fakkeenyaa fi waa'ee aqiidaati waan kana keessa jira aqiida gadi fageenyaan beekuu barbaachisa jalqaba tokko jedhe kitaaba jaraa gadi fageenyaan beekuu barbaachisa lama jedhe qur'aana illee gadi fageenyaan hadiisa illee gadi fageenyaan beekuu barbaachisa amma fakkeenyaa fi namoota hadiisuma rasuulaa kana fidee waa biraa haasa'utu jira salawaatu rabbii wassalaamu alayhi allahumma salli ala muhammad sigalaa jira dogongoritti kana fuudhanii viidiyoo waraabanii viidiyoo kanaan sooshaal miidiyaa kanarra facaasu jirri gaafa kanammoo hawaasa keessatti shubahaa uumu wantoota namoota dhamaasan uumu fakkeenya kana dura yaadataa yoo gaafa dhufee mana keesseenee sagaleen isaan jecha rabbiidha jechi rabbii maalidha jedhee irra deebisi gaafata la bakka sanatti hodhame jechi rabbii jecha rabbiidha jettati jechi rabbii rabbiidha moo rabbii miti jedhee irra deebisi gaafata bakka kanatti si qabe bakki kun fakkeenyaaf bakka aqiidaadha aqiidaa jechuudha jechi rabbii rabbiidha jechuufi maarree isaan jecha rabbiitiin uumame inni iyyuu rabbiidha maaliif diddeessi jedha bakki kun bakka aqiidaadha yoo ati qabxii kana bakka kanatti gatte qabxittii kana fudhatanii laakiin musliimoonni akkas jedhanii ragaa ba'an jedhu sigala akkati diiniif quuqamtu sin beekani akkati diinii islaamaa jaallattu akka ajaa'ibaatti si beeka ana mitiitii namni si jala taa'ee dhaggeeffate si hubachuu danda'a eenyuyyuu si hubachuu danda'a maasha Allah walaakini bakki kun bakka isaan itti muslimoota dogongorsanii arraba isaanii keessa waan dogongoraa tokko fuudhanii itti muslima mataa keessa dha'uuf fiiganidha
Kanaaf bakki kun bakka aqiidaadha. Mo'uu fi mo'amuu fidha. Inni itti jette amantaan Islaamaa daliilaan eenyuyyuu amantaa eenyuyyuu mo'uu danda'u miti. Sababni amantaan kamiyyuu amantaa Islaamummaa dura dhaabbachuu hin danda'u. Guutuunsaa kulli isaa soba kijiba waan ta'eef jechuudha. Garuu waan kana ibsuuf beekumsoota hedduu irratti xiyyeeffata. Fakkeenyaaf namoonni dhimma munaazaraa kana waan salphaadhanii salphisuu danda'u. Anaaf bakka obboleessi keenya Eidar jirutti hin dubbadha. Akkasuma bakka Suudiin jirutti hin dubbadha. Fatwaa caalaa ulfaataadha wanti kun na amantu. Fatwaa aalimni ijtihaadni bakka fatwaa ga'e tokko yoo ka'ee fatwaa godhe fatwaa sana keessatti dogongorri argame kadhaan yoo argame irraan gaafatamu. Yoo garuu waan khayrii waafaqe ajrii irraa argata. Sababni beekumsa ittiin fatwaa godhu sana geera. Inni kun immoo sana caala. Namoota dhufanii si gaafatan kana keessa namoota jallinaaf amantii isaanii irratti amantii jallinaa sana keessatti namoota jabeessuuf dhufanii si gaafatan jira beektaa? Isaan dogongorittii keessana tokko fudhatu malee dhugaa 99 itti himte sana fuudhanii hin ba'an. Amma si galee waan hin jedhaafii jiru na hubattee taayuu. Hubadheen jira garuu ifa naa ta'eera. Ani hamma akkasitti yeroon hubadhu dhimmichi kun dhimma dachii natti fakkaataa jira sinii galee ustaaz. Hamma fakkeenyaaf ilmi namaan dogoggoraa fakkeenyaaf jechuudha. Badiilleen balleessaa. Garuu ammoo dhimma amantii kanarratti masalan ani waan biraallee waan hin dubbadhu hin qabu. Rabbi tokkichuma macaafa irratti illee rabbi tokkuma jedhama. Maaliif rabbi tokkicha waaqessine waan darbeen dubbii biraallee hadiisa hiikuu minaaminii keessa seenee wanti hin dubbadhu hin jiru jechuudha. Kana jechuun hamma namni dubbii tokko yoo akkasi godhee ittiin poost godhee islaama maal jedha yeroo jedhu maali sila islaamummaan dachiidha hamoo jireenya boriitiif sila kan nuti islaamummaa kana qabannee islaamummaa keessa jirru. Yoo barnoota isa boriif ta'e fakkeenyaaf namni garee shahadaa dhaqee carraan arganne tokko yaani namni tokko yeroo 100 namni bakka tokkotti namni 100 iddoo tokkotti keessummeeffamuu hin danda'u. Ani fakkeenyaaf guyyaa indalagaa in qara'a Qur'aanan qara'a yeroo Qur'aana irraa bahe kitaaba kiyya qara'a alhamdulillah eega dalagaa kiyya xumuradhee dhufee kilaasii kiyya seenee qoodan sirbu qoodan nama wajjin taa'ee wal arrabsu qoodan nama qeequ laa. Fakkeenyaaf dhiisaasa kitaaba qara'uu waan biraa dhiisaadha. Ani Qur'aana juuzii tokko jechuudha. Juuzii tokko qofa yoon qara'ee jiraadhe fakkeenyaaf an dhufee suuraa Ikhlaas irratti akkas jedhamee Qur'aana keessatti barraa'ee jira. Mee kana narraa fudhadhaa. Yoo jarri lakki kun akkas miti akkas yaa'ayyuu jedhani lakki macaafa jiraas dubbiseen jira alhamdulillah ga tokko akkasitti illee sammuutti haffadhee baadhee deemuudhaa baadhu jechuudha. Laa inni macaafa irratti illee kanatu barraa'ee jira. Kana jechuun maal jechuudha jechuutu irra salphaamoo isatu irratti boritti na fayyadamoo ani sa'atii dalagaa kiyya xumuree Qur'aana kiyya qara'ee qiraatii kiyya achi kaa'adhee dhufee gattaa'ee nama wajjin wal arrabsu wal qeequu kamtu salphaadha. Ani akka kiyyatti isin akka namoonni yaada namoota baay'eetti islaamummaa irratti bakka qeeqni tokko fakkeenyaaf rabbii fi allaha adda baastee dubbatte yoo jedhame gooliit itti gale yookaan ammoo islaamummaa laa kun islaamummaa qeeksisuun jedhamu an akka kiyyatti jechuudha. Maaliif nuti islaamummaa kanarratti kan nuti ta'abnu kan nuti irratti dadhabnu kan nuti yaannu jireenya keenya borii yoo rabbiin tarii ittiin nu milkeesse jenneetu malee har'a goolii walitti galee wal saalfachiisame ani kanatti hin amanu dhiifama naaf godhaa malee jechuudha yoo natti mufattanillee. Ani goolii duniyaarraa dubbii duniyaarraa osoo hin taane isa borii fi yaada. Har'a akhlaaqni kiyya sirrii ta'uu haa baatuyyuu malee an sa'atiin argadhetti haga naamijaa irraa haga tokko baradhee hanga beeku irraa hattaalee suuratul faatihaa qofa hin ta'ini haga sirraa barsiisee yeroo rabbiin akkaataa kiyya naaf mijeessee akhlaaqa kiyya tolchadhee jedhe bori ammoo guutummaan guutuutti gara woo barsiisu ta'e barsiisu wanta tokkotti deebi'uun fedha malee ani nama goolii duniyaarraa itti galee itti saalfatame minaamini jechuudhaaf dubbadhu miti har'allee taanaan borillee taanaan akkasii yaaddanu kan hin fedhu jechuudha. Hamma iddoo tokkotti dubbii dubbatamaa ture irraa maaltu dubbatamaa ture warroota abaluu biratti akkas jedhamee
saalfachifamee bilook godhamee isiin hin keessummeessitee jedhamee waan dubbatamaa turin dhaga'ee ani hamma namni tokko ol ba'ee ayyuu mee rabbi kee eenyu yoo naan jedhe ani rabbiin kiyya Allahaadha. Rabbiin kan kee Allaha ta'uudhaaf ragaan kee maali yoo jedhe hadiisa minaamin dhaquun dirqama miti Qur'aana irratti argeen jiraami rabbiin kiyya Allaha ta'uu isaa yoo baasee isa barsiisee ani aga kiyyatti ajrii tokko akka dalagadheetti lakkaa'a jechuudha. Mee atoo rabbiin kee eenyu na barsiisi hayyee ani rabbiin kiyya abaluu naana jedhu okay yoo sirrii dubbate fine galatoom irratti jajjabaadhu yoo rabbiin kiyya akkas jedhe laa Qur'aana macaafa kee keessatti rabbii ka jedhamee dubbatame yookaan ammoo waaqni kan kee abaluudha akkamii mee itti yaadi jedhee dubbachuun yoo badinatti godha ta'e yoo nama kan na jibbisiisu ta'e namni kanarratti yoo kan na jibbu ta'e wallahi dhiifama naaf godhaadha malee ani nama kanaaf jedhee yeroo yoon qabaadhe yeroo kiyya gubuu hin fedhu ani kanuman fedha angoolii fi jinni jaan kan ama fiiguu miti jechuudha waan kanarraa hafee yoo waan natti mufattan ta'e yookaan nan hordofinaadha yaani isinis barnootuma barsiistumi aga dandeessanitti barsiisa yoo irratti sappoortu na gochuudhaaf feetan irratti sappoortu na godha salamaat garuu ammoo barnoota hin baratin hin barsiisin jechuun tasuma ana biratti fudhatama hin qabu dhiifama na godha malee. Waalaikum salam warahmatullah. Ani immoo maal jedha si fakkaata? Waan barbaadde bu'i tokko fa'aalimatti hin bu'in lammaffaa rabbii keetii walitti hin bu'in nagaa rabbii irra jiraadhu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Carraa eeggataa bullee halkan guutuu nam tokko dhaga'uu dide dubbatu. Carraan kennitanii jiran. Ustaaz Ahmadiin deebisa tara takka dhiifama wajjini bakka inni jiru dubbachuun barbaadee tureyyuu yoo isin rakkisuu baadde. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أني مقعد أو خصوصا نموت باقي ميدا خنا قبا جراني إرا مال تكون دبر بيتني دي هم نقودا نما باقي ولي كبتي ميدا خنا قبتي روها سامو إري دان هاسو إري هاسو بيتني دي هم نقودا جيتش كان فكذا ممكن إري دان هاسون تكون تلفاتي ككيت Osman mana kana jiru namoota baay'ee wajjin amma haasaa ture keessaanii ani an ayyuudhaani Ustaaz Ahmad faana takka an yaada wal dhabeen beeku takka erga miidiyaa kana gubbaa dhufe nama akka malee jaalladhu fi kabajuu fi dinqisiifadhu guyyaa tokkollee yaadni kiyyaa fi yaadni isaa walitti bu'ee hin beeku. maal jechuu barbaadeetiin akka Ustaaz Ahmad barsiisuu yookaan munaaqashaa kana keessan seenini siin jedhan sanii hin seenin jedhu akka mataa kiyyaattan hin seenin jedhu hin baratin illee siin jedhu akkas jedhan jechuu keessoo hin taane hin barsiisin illee hin jedhu isaan illee akkas hin jenne garuu akka kiyyatti Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam yoo nam sadiin jiraatan nam tokko amiira godhadha jechuun ni jira mun jiru ayyuu injira sana sirrii jette ani namni an abbaan fedha haa jaallatu abbaan fedha addisu ustaaza kiyya amiira kiyya jedhee miidiyaa kana gubbatti namni an kabajuu fi namni anjala deemu tokkoo fi tokkoffaan akkasuma hedduun osoo jiranu addatti kan ilaalu ustaaz Awwal Qaasim namni an bakka namni kun amiira kiyya ustaaza kiyya yoo inni waan kana godhinaan jedhanii godha yoo inni dhiisnaan jedhan hin dhiisa an akka dhuunfaa kiyyaatti kana gaafa jedhu Abu Mu'aaz hin dhagaychuu kiyyaa miti Abu Mu'aaz illee ustaaza kiyya hundi isaanii Ustaaz Ahmad illee ustaaza kiyya Ustaaz Suud illee ustaaza kiyya isaan nam sadiinuu yoo jiraatan nam tokko amiira godhadhaa jennuun jedhan nuti nama kumaatama as gubbaa teenyee nama amiira dhageenyu yoo isaan dhiisaan jedhan dhiisuu dalaga yennan dalaguu
nama akkasiin qaban yoo taane ufiifuu rakkoo taanaa jechuudha rakkoo keessa seenna jechuudha. Addunyaa namni kubbaa miilaa taphatu asalxaanyii abbaa barbaadeen bahe abbaa barbaadeen seenne jedhu keessatti beek amirri dogongorullee danda'a dogongorri dhiisullee danda'a beek. Saniifuu hoogganaa qabaachuu qabna hundi keenya hoogganaa ta'uu hin dandeenyu. Namoota Itoophiyaa sana keessaa illee Dr. Abiy jaalannu jibbinu hoogganaan kenna isa bakka khalaasi akka Itoophiyaa dirqama kuwwan jala deema. Lakki anillee mootummaa ta'a osoo inni jiru yaadee jennaan hin bada. Maal jechuu barbaadeeti? Tokkoffaa ustaadowwan keenya as gubbatti nu barsiisanii fi waa barsiisan jala deemuun dhagahuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Haa dogongoranii sirriillee haa hojjetan. Gaafii gabaabaas gaafadhaayyuu. Ustaaz Abu Mu'aazin ta'e Ustaaz Awwal ta'e as gubbatti nuu qoti nuuf boci kana nuu kenni san nuu fidi akkas gad akka dhimma dhuunfaatiin takkaa waasin jedhanii beekanii takkaa. Siluma bar dhimma dhuunfaa yeroo jedhamu naaf hin galle yaani dhimma dhuunfaa maaltu walitti gaafii gabaabaadhaa beeki anamma akka hin jirre beekaafan sin jechaa jira bare. Lakki anuun beeku kana waan nam tokkollee namni wanti waasin jedhu wanti waasitti himuu fi dhimma dhuunfaa ufiitiif an wallahi Ustaaz Awwalin sirritti hin beeka sirritti nama jiruuf jireenya isaatiif yeroo hin qabneedha. Maaliif tokkoffaa isaanumtiyyuu University jiran University Madinaadha. Barnoota irra jiran hin xumurre waa hedduu keessa osoo jiranii as dhufanii yeroo isaanii nuufi hawaasa biraatiif illee kennuu jiran. Isaan faarsoo fi miti baay'isawee. Isaan haqiqaa jiruutu kana waan ta'eef wanni jechuu barbaadu ustaadowwan keenya yoo waasin jedhanii waan si jaallataniif waan si kabajaniif iddoo guddaa waan si qabaniif atillee hordoftoota kan kee qabda waan ta'eef odeensi baay'ee horattee jirta waan ta'eef atii fi namoonni si wajjin jiranillee akka barbaachisanitti akka deemamuuf lammaffaa immoo reefu yeroo haasoftu haasaa kan keessatti akkanatti fakkaatutti akkas akkana no diini akka mataa isaa qaba. Akka Haydarii fakkaatee fi Soodii fakkaatee oofuudhaan hin danda'amu. Akka Ustaaz Ahmadii fakkaatee osoo laa. Diin masmara mataa isaa qaba, adeemsa mataa isaa qaba. Hayyoonni nuti fofoon laallu kunniin akkaataa diin jedhaniin kallattiidhaan waan deemaniif isaan dinqisiifan, isaan jaallan, isaan jala deemna. Wannummaan Ustaaz waliin jaallannuufi waan diin kan harka qabaniif malee osoo nama biraa ta'e maal gochuu jaallanna. Dubbii hammeessuu fi miti an kan jechaa jiru mataa jirutti sabbata maranii barachuu fi barsiisuu durallee barachuu fi barsiisuullee akkuma jirutti ta'e laakiin hariiroon miidiyaa kana gubbatti namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu Oromoon miidiyaa kana gubbatti daawaa irratti namoonni hirmaachaa turtanii fi hirmaachuu jirtanii fi hirmaachuudhaaf deemtanillee angama kiyyaan deeggarama keessanii beektu hundi keessanuu. Nama daawaa godhu miti iyyuu an deeggaraa warra daawaa godhuuti deeggaraa warra baratuuti deeggaraa warra barsiisuuti an akka kiyyatti. So maal jechuu fedheeti hariiroon sirraa'uu qaba hariiroon qayxee Ustaaz Awwaliin biratti yoo balleessina sirreessa yoo dhiisna hin gatte nan dhiisa ittis dhaquu ta'e waamuus ta'e akka kiyyatti jechuu kee balleessuu dandeessa balleessuu dhiisuu dandeessa sun waan biraati. Hariiroon sirraa'uudha qaba. Ammallee taanaa wanni Ustaaz Ahmadii fi Ustaaz Suudii fi Ibnuuhaa wannan karadhu kallattiidhaan ayyuun keessaan ta'e miidiyaa irraa ta'e Ustaaz Awwal faalleen Ustaazowwan reefuu akka tasaasanii argeen ture. Ustaazowwan hundi bakka takkatti ga'anii waan ta'e haasaa turan wallahi dhageeffanne garuu yaadaan munaa dubbiin naa gale. Sana booda ammoo amma bilbilaan waa hedduun dhagahee kallattiidhaanii umriidhaan si caalanii beekumsaan si caalanii haala adda addaatiin haala hin mijeessinaa. Ustaazowwan keellee qalbiin si cabuun sirrii miti atillee qalbii isaan si cabuulleen sirrii miti adeemsa deemaa jirtu kaan isaa wajjin mari'ataa hordofaa dhageeffataa waliin deemtan inshaallah. Ammaan ammoo isaan akka caawufii si godhan barbaada akka mataa kiyyaatti atis akka caawufii naa godha jettuun barbaada sirraa yoo hangana nasiyaa waliin dhaamne ta'e akkanatti waliin hin deemne yoo ta'e an maalin balleessinan jedhilla hin balleessite hin jennan an abbaan fedhillee yoo ta'e arrabni hidhillee yeroo garii wal nyaata miidiyaa kana gubbatti akkuma Ustaaz Sheikh Abdusalaam Khadir jedhanii
harreen gurraachillee yoo tiktaakii banate dhageettiin qaba siimiti abbaan fedhe dhageettiin qaba deeggaraa qabdatis isaanillee deeggaraa qaban deeggaraan kan isaaniin dhaqee waa jedha deeggaraan isaanii ammoo dhufee waa siin jedha jidduu kanatti ammoo diinkeen waraabessi nyaata waraabessi qophaa'ee taa'u jira isinirra beekee miti kanneen kana hunda haasawu so qaawwii akkanaa kun dhokatu qaba yeroo hunda arrallee taanaan burullee taanaan silaa ayyuun akka an dura amma dura beekutti halkan sa'a kanatti pheenxe tokkoo fi lama ijjiisisaa jirti sagantaan sun badaa jira isaanillee deeqa kudhanillee haa ta'u dhimma kan kee haasawaa turan kun ta'uu hin qabu qaawwii akkanaa kun beeknellee osoo hin beeknellee cufamuu qaba baduu qaba dhaabbachuudha qaba kanaafuu yoo ustaaz Ahmadii fi ustaaz Ibnu Suudiin fanaaf hayyamanii keessaan ta'e miidiyaarraan ta'e kallattiidha ustaazawwan keenya dhiifama gochuufii qabanii ammallee taanaan daawaa gooti taanaan lafarra warri lafarra hin jira miidiyaarra taanaan ammoo dirqama ustaaz Awwaliin faa ustaaz Farhaaniin faa ustaaz Abu Muaziin faa nu afoo deemanii isaan jala hin deemnu yoo ta'e uffifuu shakkii biraa keessa gallee jechuudha. An dirqama isaan wallaahi yoo isaan naaf hin hayyamne akka isaan hin jennetti yoo hin deemne miidiyaa kana gubbaa kallattii daawwatu hin hirmaadhu akka mataa kiyyaatti yookaan jammata warra kaayiroo sanitti hidhadheetti hojii deema waan biraati. Saniifuu ayyuun isaan faa wajjin deemuudha qabdi kallattii isaan kaayan jala deemuudha qabdi itin amanaa kanarratti maal jettan ustaaz Suudii fi ustaaz Ahmad? Galatoomii jazaakallaahi dar sirriidhuma jette. Ustaaz Ahmad dubbatanii jedheti. Ustaaz Ahmad koomenti tokko arge ustaaz Awwalii fi ayyuu walitti madaalchii barbaada. Namoonni tokko daawwaa quraana beeku qofatu waan daawwaa isin fakkaata yaa jamaa. Warri koppii liinkii osoo gootan irra geessan warri taaptaap osoo gootan irra geessan warri osoo sheer gootan irra geessan wallaahi wabillaahi watallaahi daawwaa godhu jirtan. Warri gasti keessa teessanii muditara fudhatanii kaan baasaa kaan buustan daawwaa godhu jirtan. Daawwaan humnaan ni godhama yaadaan ni godhama daawwaan qabeenyaan ni godhama daawwaan kallattii hedduu fi bakka hedduu akka hedduu godhama. Ana akkasitti beeka akkasii barsiisa waan ta'eef isinitti dhiifama na godhaadha. Kanaafuu ayyuun daawwaa keessa jirti daawwaa keessa jirti. Haydar kiyya. Abeet. Namni gariin beektaa waan daawwaa dalagaa runasa ani maayikiidha. Maayikii yookaan sagalee guddiftuu ustaaz Awwal faati ijoollee haqiqaan jiru suma kana sagalee guddiftuu Dr. Jeelaan Khadiir faadha. Ani maayikiidha jechuudha. Kana jechuun maal jechuu jennaan isaan tuna keessaan dubbatu jiratti qabadha. Wafil haqiiqa waan qalbii irraa maddan isaanitti mana geeffadha. Wallaahi haqiiqaa dhageeffadha sirrimatti. Akkanatti keessi jecha kana fayyadam jecha kana yoo fayyadamna amma namni gariin beektaa ka sheekoleen ittiin kabalaan nu qabdu jechoota warri wajji turre ni beektanii doktorri akka barbaadanii fayyadaman hunjanan sheekoleen ta'e nafa ka ittiin nu ariitu nu kabalaa sun ukkaatu jira. Bakka beekumsa hin qaban hin jennuun bakka san hanqina qabanii matti bakka akkasumatti wajji jiran. Innaa namoonni dhuftanii bakka kana dubbatan illee negatiiviin dubbatina. Amma walumaa galatti mee gara nageenya buusutti. Namni amma bakka kana jiru namni 350 kun bar osoo bakka takkatti walitti deebinee ergaa wahii nu dabarsaa jiraate namni beekumsaan nurra caalu waan gaariidha fayyadamaa taane fayyadamaas goone jechuun matas amma immoo gaarii miti waan namarra jiru kun waan ta'eef ustaaz Ahmad illee irra dubbatanii Abdullah fi Ibnu Linqaata koomenti barreessan namni siin jedhu wallahi dhiifama nu godha afina rata wallahi narra laayna hammeenyaa fi miti rabbuun arga keessa kiyya wanni gootan atilleen waan ustaazonni isin dhageeffadhu ummata kanaan boonni sun boolla beeyta ummata kana ummata amma sai dubbatu kana saati kana fatayde ora fi baran sigalee rabbiin kiyya kan rafuuf kan kana godha rafuu danda'a garuu wal baraarra waan hamaa keessan boonu dhiiroo akka Haydar dubbatee jira fixee jira dubbii abbaa qabaachuun nurra jiraata abbaa qabnuun hoogganamuun nurra jiraata warra koomentii hin laalini koomikeetii hin laalini rakkinni jiraachuu danda'a ilmi namaa immoo haqiiqaan jiru jala saree qaba abbaan barbaada ilmi namaa ni dogongora irra dogongoraan immoo nama waan dogongore irraa hin deebine isinii galee waan dogongorre irraa haa deebinu hundi keenyaahu kanaaf waan isaan sin jedhan fudhadhu ejatti hin dhaabbatini wanni dalagaladhu jira kiraayit goonesii kennaa barbaade kiraayit goota hojjechuu dandeessa ihee wantan ነው ቀላል ነው
namni hedduu irra baay'atee jira. Hattan jechuun an akka nama dhuunfaatti komparaatiivii jechuun gahaa miti anuutti akka kiyyatta jechuudha. Siigalee waamte siigalee gahaa miti garuu waan dhageessana waan xiqqoo isii hubadhe sana geessu kee isarra jira gasa maayikii jechuun sagalee guddiftuudhaan amma gammaatti daa'ii miti. Daa'ii jedhanii walii ganna oofaa jedhan an keessa hin jiru an daa'ii miti maayikiidha sagalee guddiftuu jara kanaati akkasi qabadhu isa amanii fudhadhu. Kanaaf immoo ijoollee keenya warra koomentii noo isan laalin dhiisi. Dubbisina osoo namaan jedhu anaa yuna arsee beektaar adaawwanni shayxaana nama bubbuta. Wallaahi baadi san immoo bahee waan tokko tokko goggodhee ofirraa balleessee hin deebi'e siigalee koomentiin dubbasan dhiisaa bakka amma arge dhiisaa koomentii. Kanaaf ustaza walii miti laal yoon ani hayyutti balleesse hayyuu dhiifama bakka indoo gongoroo jedhe hin xiqqaadhu siigalee beekumsa mataan isaatu wallaahi beekumsa. Hayyummaa irraa booda jechuudha. Kanaaf akkas godhi waan Haydar jedhe hojittaa hiiknu Haydar yaada garii kaasee haasawwan dheeressinu warri gootonni koomentii immoo wallaahi wabillaahi watallaahi itti gaafatamtan. Issuun badamba argachuu sirritti fudhadha sirritti itti gaafatamtan gootonni koomentii warri koomentiin su jettan akka ijoollee saree nama su jettutti warri koomentii itti gaafatamtan sirritti beekaa galatoomii ulfaadhu hayyuu ibnu naa dubbatu. أنت جبت اللينس كنا برأس من قالت فرقنا زم جت تقبل لازم متبل أستاذ ابن عبد الله أنا مبيعه جبتي وي كنا بيجرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلاين جزاكم الله خيرا قالتهما الفادا ويوم عسنين جدا حيدر keessaaf waati galatoomi dhiifamallee naaf godhaatini amriin diin kuni jalqaba irratti kan karaa nuuf godhu rabbii keenya kan karaa ittiin nuuf godhamu ergamaa keenya amrii diin kana akkamitti geggeessinaa keessatti ammootiyyuu wal mari'atuun inuma jira. أنا حيدر مريتو حيدر أنا مريتو حيدر أحمد مريتو نو هندمتي كينيا يو أموتي والمريتو حيو نو مريتو نوتس حيو مريتو أموتي والكيس إنو مجرى وشاورهم في الأمر جد ربي إسانينا مريتو جد أمري كيستي أدديمون إنو محنتاني برسيس إسلامو ما كيستي أدديمون هموتو يو حنجرتو ججال namni gaafa onlaayinii kanarrattis ta'ee lafatti waan rabbii kana dubbatu akka qosatti hin dubbatu. Mee isin hundumti keessanii